Lafti galoo galaana Faarsirraa haga galaana kibba Chaayinaatti caccabaa jirti. Daangaan waraanaa addunyaa walii galaa saffisa sodaachisaa ta'een babal'achaa jira. Halkan kana maashiniiwwan waraanaa qophaa'uu qofa osoo hin taane taargeettii filachuun dhaabbataniiru. Iraan doorsisa sibiilaa tuffachuun guutumatti kufaatii basaasa warra dhiyaa kan saaxile yoo ta'u, baha fagoo keessatti waraanni hamaan ulfaa'eera. Galaanonni ulfaatina sibiilotaan raafamaniiru. Taphni dippiloomaasii inni dhumaas reefuu abidda banaatti darbatameera. Bahii giddu galeessaa ifatti dhoohuun dirree abiddaa to'annoo hin qabne ta'eera. Nagaa dadhabaan guutumatti caccabu fuulli kaaba Israa'elii fi kibba Libaanos waraana kanaan dura argame hin beekne keessa lixeera. Lafti gargar ba'aa jirti, samiin baqaqaa jira. Daangaawwan walii galteewwan irratti kaafaman lola sibiila fi abiddaatiin dhiqamaniiru. Halkan kana ajajni olaanaan waraana Israa'el haala rifaatuu guddaa keessa kan jiru yoo ta'u, ministeeronni gara jabeeyyii ta'an ammoo magaalota gurguddoo guutumatti balleessuuf ifatti labsaniiru. Ulgaan mormii sibiilaa gateettii gooftaa Waayit Haawus irratti yeroo bu'u koriidaroonni dippiloomaasii addunyaa raafamaa jiru. Dhiibbaan impaayeraa Ameerikaa inni sochoone reefu humna hin raafamne tokko wal argeera. Halkan kana teessumni lafaa dirree waraanaa ta'eera. Biyyi niikulara hidhattee Paakistaan qormaata guddaa lafa cabsu gadi darbachuun kallattiin dhiibbaa cimaa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hiree bahaa giddu galeessaa irra deebi'anii barreessuuf godhan mormiteetti. Iraan Ameerikaa irratti rukuttaa hamaa sibiila cabsu yeroo gaggeessitu lafti reeqiseera. Galmoota Waayit Haawus irraa ammoo bomboleettiin xiinsammuu shallagame tokko Riippablika Islaamaa jilbiifachiisuu fi dirqisiisuuf gadi lakkifameera. Odeeffannoo keenya bishaan naannoo galoo galaana Pershiyaa jeeqamaa jirurraa jalqabna. Dukkana gurraacha dilbata bari'uu jiru keessatti maashinii waraanaa Ameerikaa doolaara miliyoona hedduutti tilmaamamu sarara qilleensarraa haqameera. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa harka sibiilaa qabu diroonii waraanaa Ameerikaa cimaa MQ-1 Predator hidhatteetti dhukaasuun neetworkii basaasaa addunyaa rifaayiseera. Ijji Peentaagoon samii keessa jiru sarara hin mul'anne qaxxaamuruun gara naannoo qilleensaa Iraan yeroo seenu, sirni ittisa qilleensaa ammayyaa Iraan sadarkaa olaanaa qabu duraanuu taargeettii isaa qabatee ture. Misaayilli tokko battalumatti duumessa keessa cicciruun Predaatorii Ameerikaa gara kubbaa abiddaatti jijjiiruun galaana dukkanaa keessatti kuffiseera. Taatee kana booda galgala kana akeekkachiisni sochoonee fi sibiila uffate kallattiin ajaja olaanaa IRGC irraa kennameera. Gochi weeraraa kamiyyuu daangaa keenya yoo qaxxaamure deebii murteessaa balaa guddaa qabu geessisu argata jechuun samiin bakka awwaalcha teekinooloojii diinotaa akka ta'u dhaadateera. Kallattii sararaa abiddaa keessa kan tarkaanfatan itti aanan ajaja waraanaa Iraan Riir Admiiraal Habiibullah Saariin akeekkachiisa lafee namaa laaffisu Waashingitanii fi Teel Aviiviif kennaniiru. Saaraaniin doorsisa cimaa kallattiin kennanii weerarri Ameerikaa kamiyyuu, shallaggiin dogoggoraa kamiyyuu yookiin daangaa Iraan cabsuuf yaaliin godhamu kamiyyuu seenaa dhala namaa keessatti karaa mul'atee hin beekneen bomboleettii abiddaa humna guddaa qabuun akka wal qunnamu ifatti labseera. Kana malees damee waraanaa Iraan tokkoon isaanii sirna ittisa sadarkaa olaanaa hidhatan guutumatti socho'uun akka dhaabbatan ifa godheera. Caccabaan diroonii Ameerikaa gara galaana gadi fagootti yeroo lixu pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp asaba Fox News waliin taasisaniin ergaa qorraa dippiloomaatota addunyaa lafee dugdaa cabse dabarsaniiru. Tiraamp waraanni Iraan waliin jiru akka hin xumuramne ibsuun kana duras waraanni Ameerikaa itti yaade caasaa waraana Iraan hunda barbadeessuu akka dhiise himuun tapha waraana saayikooloojii gadi dhiisaniiru. Sababa kanaafis dogoggora dhiigaan guutamee fi gowwummaa waraana Iraaq irratti ta'e kennaniiru. Caasaa mootummaa guutuu haxaa'us saboota waggoota 40 caccaban irraa barachaa jirras jedhaniiru. Haa ta'u malee Iraan aga harka kennitutti araaramni hin jiraatu jechuunis dabalanii ibsaniiru. Tiraamp jechoota qorraa fi shallaggii qabu kallattiin kaameraa keessa ilaaluun akkas jechuun dubbataniiru. Namoonni Iraan bulchaa jiran kuni baay'ee na ajaa'ibu, isaan dhugumatti namoota maraatodha kan jedhan pireezidaantichi nuti garuu waraana isaanii beekatuma itti dhiifne jechuun ibsaniiru. Erga ji'a waxabajjii darbe xiyyaarota boombii keenya biituu fayyadamuun dhaabbilee niikularaa isaanii rukunnee boodasi waliigaltee gochuuf hin ariifannu jedheera. Yoo ariifanne waliigaltee hamaa taasisuu dandeenya jechuun suutaan garuu waan barbaadnu sirriitti argachaa jirras jedheera. Pireezidaantichi dabaluu meeteeraa wabii guutuu tokko nuufaa kennitu gonkumaa meeshaa niikularaa hidhachuu hin danda'ani. Yoo waan kana ayyamne garuu namoota maraatoo kanaa waliin kabajamoo jennee waamuuf jirra jechuun ibseera. Kana malees wanti nuyi barbaadnu hunduu yoo guutame malee karaa guutumatti adda ta'een xumuruuf jirra jechuunis dhaadateera. Dhiphina dabalaa jiru gidduutti gaazexaan New York Times fi Axios reefu dubbii cimaa tokko saaxilaniiru. Doonaald Tiraamp sanadoota marii nagaa kanaan dura turan cicciruun
bu'uura qabxiilee nagaa fooyya'ee fi gara jabummaadhaan cimaa ta'e kallattiin hoogganaa olaanaa Iraan Mojtabaa Kaaminiif erguu isaanii mirkaneessaniiru. Tiraamp aarii guddaa keessa galuun tumaalee qabeenya Iraan horkaman gadhiisuuf walii galamee ture kufaatii darbee irra deebi'uu jechuun ugguruun isaanis dhaga'ameera. Qondaalli waraanaa Ameerikaa gama isaaniin pirezidaantichi waan gaafate hunda haga argatutti eeguuf fedhii qabna jedheera. Walqunnamtiin Iraan waliin godhamu yeroo fudhatamu jarri kakuu jechaatiin holqa keessa waan jiraniif iimeelii fayyadamaa hin jiran jechuunis qooseera. Jalqaba torban kanaa irratti deebii keenya ni arganna jennee amanna jechuunis ibseera. Dirooniin Ameerikaa Predator jedhamtu barii samiirraa yeroo haqamtu pirezidaantiin Ameerikaa saba tokko xumuruuf karaa adda ta'e fayyadamna jechuun akeekkachiisaniiru. Akkasumas qondaalonni Ameerikaa wayita deebii hooggantoota Teheraan eegaa jiranitti qoosaa itti jabeessaniiru. Bahii giddu galeessaa ifatti doohuun dirree abiddaa to'annoo hin qabne ta'eera. Nagaa dadhabaan guutumatti caccabu fuulli kaaba Israa'elii fi kibba Libaanos waraana kanaan duran argamne keessa lixeera. Lafti gargar ba'aa jirti, samiin baqaqaa jira. Daangaawwan walii galteewwan irratti kaafaman lola sibiila fi abiddaatiin dhiqamaniiru. Halkan kana ajajni olaanaan waraana Israa'el haala rifaatuu guddaa keessa kan jiran yoo ta'u, ministeeronni gara jabeeyyii ta'an ammoo magaalota gurguddoo guutumatti balleessuuf ifatti labsaniiru. Guyyaa irraa waraanni Israa'el uggura hunda cabsuun haleellaa guddaa fi bal'aa ta'e naannoo kibba Libaanos keessatti raawwachuu beeksiseera. Guddina rifaa isaa kaartaa ji'oopolootikaa caccabse keessatti humnoonni lafoo guddaa laga Tarsiimoo liitanii qaxxaamuruu mirkaneessaniiru. Meeshaan waraanaa fi loltoonni lafoo Israa'el gara kaabaatti ciminaan dhiibaa jiranis jedhameera. Hizboollaan kallattii waraana Israa'el irratti xiyyeeffachuun ija isaanii magaalaa Naabaatiyyee irra kaa'aniiru. Maddi waraanaa Libaanos dhugaa sodaachisaa kana kan mirkaneesse yoo ta'u, wuttiin Israa'el qarqara Naabaatiyyeetti akka argamuu fi magaalota gubuuf qophaa'aa akka jiru ifa godheera. Yaa ta'u malee waraanni Israa'el gara kaabaatti dhiibuun kallattiin kiyyoo tooftaa hamaa qabu keessa seenaniiru. Chaanaaliin 13 reefuu gabaasa dhoohaa gadi gadhiiseera. Muummicha ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuu ministeera ittisaa Israa'el Kaatisii fi hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa Iyyaal Zaamir gara galgalaa rifaatuu guddaa ta'een kaabinee nageenyaa walgayyaa hatattamaa waamuu isaanii ifa godheera. Sababni isaas waraanni Israa'el dhukaasa rokkeettii Hizboolaa irraa dhufuun kisaaraa guddaan mudateera. Hizboolaan weerara lafoo kana kallattiin haloo ba'uuf imaammata abiddaa guutumatti jijjiireera. Erga dhukaasa dhaabuun jalqabee rokkeettiin Hizboolaa boqonnaa malee magaalota kaaba Israa'el irratti roobuu itti dhufaniiru. Miidiyaaleen Israa'el kaabni Israa'el rukuttaa hamaa jala jiraachuu ibsuun erga waraanni jalqabee as saayiranii yeroo 1999 boo'uu gabaasaniiru. Kaabineen Netanyaahus tuuta diroonii ijaan hin mul'annee fi loltoota kaampii waraana Galiilaa keessatti adamsuun ajjeesaniif rifaatuu guddaa keessa galaniiru. Magaalonni kaabaa yeroo gubatanitti maraatummaa siyaasa Teel Aviv keessatti mul'atu sadarkaa hamaarra gaheera. Ministeerri nageenyaa Israa'el kan gara jabeessa ta'e Biin Jaafir ergaa viidiyoo summii fi dhiiga dheebote kallattii muummicha ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuf dabarsaniiru. Ergaa kennaniinis magaalaa guddoon Libaanos guutumatti akka haxaamtu gaafataniiru. Ministeerri nageenyaa Israa'el Biin Jaafir gaafii sodaachisaa Netanyaahuf erganiin akkas jedhaniiru. Kabajamoo ministeera muummee Beniyaamin Netanyaahuu isinan jaaladha, isinan dinqisiifadha. Garuu amma yeroo walii galtee miti, yeroon ammaa yeroo waraana cimaan itti banamuudha jechuun yeroon kun yeroo magaalaa Beeruut guutumatti lafaa wal qixxeessinuudha jedheera. Dabaluunis Doonaald Tiraamp walta'iinsa isaaniif nan dinqisiifadha kan jedhan ministerichi. Yaa ta'u malee hojii kana xumuruu qabna, magaalattii gara daaratti diriirsuu qabna jechuun saalfii tokko malee dubbateera. Maraatummaa kanaaf deebii kan kennan ministeerri muummee Libaanos Nawaa Salaam gocha duguuggaa sanyii Israa'el taasisaa jirtu balaaleffataniiru. Israa'el imaammata gara jabeessa hordofaa jirti jechuun magaalota seena qabeeyyii keenya barbadeessuun uummata keenya miliyoona 1.6 ol dirqisiisuun gara baqaatti jijjiiraa jirti jedheera. Muummichi dabaluun amajjii 2 irraa eegalee lubbuun namoota nagaa 3,371 ol wareegamuu fi namoonni 10,129 ol madaa'uu himeera. Kun ammoo jiraachuu keenya irratti weerara kanaan dura mul'ate hin beeknedha jechuun ibseera. Taankiin gara laga liitanii qaxxaamuru magaalonni kaaba Israa'el rooba rokkeettii jalatti kufaniiru. Akkasumas ministeeronni gara jabeeyyiin Beeruut biyyeetti akka makamtu yeroo gaafatan seerri ittiin bulmaata addunyaa guutumatti du'uun nagaa awwaalchaa uffateera. Golgaan mormii sibiilaa gateettii gooftaa Waayit Haawus irratti yeroo bu'u koriidaroonni dippiloomaasii addunyaa raafamaa jiru. Dhiibban impaayeraa Ameerikaa sochoon reefuu humna hin raafamne tokko wal argeera. Halkan kana teessumni lafaa dirree waraanaa ta'eera. Biyyi niikulara hidhatte Paakistaan qormaata guddaa lafa cabsu gadi darbachuun kallattiin dhiibbaa cimaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp hiree ba'aa giddu galeessaa irra deebi'anii barreessuuf godhan mormiteetti.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoonni gurguddoon Musliimaa Paakistaan dabalatee hariiroo Israa'el waliin qaban sadarkaa idileetti akka deebisan gaafataniiru. Kana malees qaama marii Iraan deemaa jiruun bu'uura waliigaltee Abiraam Akoordis irratti akka mallatteessan cimsanii ajajaniiru. Yaa ta'u malee Paakistaan ija Tiraamp dullooma sana keessa ilaaluun deebii gara jabeessan lakkin ta'u jedhu kenniteetti. Islaamabaad dhiibbaa Ameerikaa ifatti kuffisuuf ministeerri ittisaa Paakistaan Kawaajaasiif jechoota ciccimoo fayyadamuun deebii kenneera. Imaammanni alaa Paakistaan abbaa biyyummaa irratti akka hundaa'u ibsuun dhiibbaa alaa kamiyyuu ejjennoo keenya murteessuu hin danda'u jedheera. Dabaluunis lammiileen Paakistaan paaspoortii Israa'el hin beekan jechuunis ibseera. Lafti galoo galaana Faars irraa haga galaana kibba Chaayinaatti caccabaa jirti. Daangaan waraanaa addunyaa waliigalaa saffisa sodaachisaa ta'een babal'achaa jira. Halkan kana maashiniiwwan waraanaa qophaa'uu qofa osoo hin taane taargeettii filachuun dhaabbataniiru. Iraan doorsisa sibiilaa tuffachuun guutummaatti kufaatii basaasa warra dhiyaa kan saaxilte yoo ta'u, baha fagoo keessattis waraanni hamaan dho'uuf ulfaa'eera. Yeroo bahii giddu galeessaa gubataa jiruttillee Ameerikaan abjuu halkanii isa dhumaa fudhachuuf ija ishee gara bahaatti garagalchiteetti. Marii Singaapoor keessatti gaggeeffame irratti dippiloomaatota olaanoo dura kan dhaabbatan ministeerri waraanaa Ameerikaa Piit Heegzeet sodaa qaban addunyaa guutuuf dhageessisaniiru. Heegzeet michoota Ameerikaa Eeshiyaa bahaaf ergaa dabarsaniin waraanni hamaan kanaan dura mul'ate hin beekne Chaayinaa irraa akka isaan mudatu ifatti akeekkachiisaniiru. Ameerikaan gamtaa Eeshiyaa bahaa Beejing irratti hiriirsuuf sochii taasisaa yeroo jirtutti dhiibbaa siyaasaa fi boombii atoomikaa Chaayinaa dabalaa dhufe ofirraa ittisuuf jecha michoonni Ameerikaa baajata waraanaa dachaan akka guddisan gaafatteetti. Piit Heegzeet babal'inni waraana Chaayinaa dabalaa dhufuun biyyoota Eeshiyaa michoota Ameerikaa ta'aniif balaa guddaa akka ta'e hubachiisaniiru. Misaayiloonni Iraan guutummaatti balbala Si'ool gadi gadhiisuuf yeroo qophaa'anitti ministeerri waraanaa Chaayinaa irratti sochii Paasifik akka taasifamu ajajaniiru. Madaalliin humnaa caccabuun galaanonni jeeqamaa jiru. Gaarreen mataan isaanii iccitii dhokatoo gadi yaasuuf ajaja isa dhumaa eeggachaa jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo waqtaawoo birootiin haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadha.